بانج الراخن كي فايلتا إن شاء الله نوما ربين على رمي في بدينا ملك دين جيب ربنا عقول آمين الله آمين الناس يجاب الخير thank you bro مياد welcome بقنا جان رفت يو scientific networking كندلقو جرخين أكسي أنا خبرجان سنيكابا أكدر جالا وارن جيس نبسون كابو خانوما maybe namni hedduun bilbilee doggoraa ta'eef kayyaatti dhagaame ka gammachuusaa na ibsachuu barbaadu na harkachuu dandeenya ama bilbila kiyyaas baneetiin jira qasaabbiin kiyyaas ni dalagaa ni beekanii walirraa ni fudhatanii na dubbisuu ni dandeessanii naa galatoomaa naa ulfaadha naa jiraadhaadhaa inshaallah wanni hundi bakka deebi'a qareessas lafaaniif innee jabaannee as geenyee tulluu hedduu baanee tarkaanfannee isinis waliin taanee du'aayii teessanis fudhannee as geenyee anggawan jombe ko akka oromoti kabaja guddan isni qaba ani ilma oromo tokko ka abu turbat abshir an gadim ba da da kake da barfatu da kitina ne mo fade fi akone ti wanna da yam si mu rafi inshallah da ayya bibi da na galata abshir naji tabaddu qof assalamu alaykum ayya wa alaikum salam bade amin عليك السلام دمينا كيفك جرتا؟ كيف جرتا نقوم امين وستو والله الحمد لله ما جرتا اوتيل جرتا صح؟ ايه ايش جرتا صح؟ مالي مقالة الكنية قرتي متى نابجته ايه جاو دبي ديب دي لا لي ميا كلمتو انت بيالا جرتا برياو نما باس نكوي Ega, badai ya kami jer. Dua kan sejarah dunia beta me lara. Namni ko mari bele me na lalo jirtan ko ni obalas ke yabadon wani sinihi mufesa. Nama haga isin beta ni ol gari isin dura tinggal te facho kade. Mal si gode amal la kame ka si erge ma gift ya kam si khanena je chudan de salaki. Wan sanjalu na god. Yoon am bilbilli khiyya cufaate imjaan kun stress ko baayisa jira kana teje saahiboota isa dhiyaatu anattis dhiyaatu bilbilee irriba kaasi haganatti erguutti haga bilbilee sa'aatii dheeraa na wajji haasee akkana miti kanya akkana tasgabbaawi ani waan si olii kana olii hedduun na mudatee beeka yeroo keessaan jira akkanumaan immoo jabaadhee akkaan injifachuu qabuu fi nin injifadhaa qofatti akkaan amanuun beeka jee nama na gorsee sa'aatii 24 hagaanan stress kana keessatti na wajjin turedha nagalatoom bade ya undi kesan nagalatoom abshir murto bi barra dirqama khanya barhun ya dirqama khanya bade mas mal tu jure beita akuma dugoti bidya birra bu yeguba feeling ya tafasa turtasan mo nama tayisa ture fi nama irragi hetu be duguman ganamu jechu gale arfo khaysatis jirenya khaysatis relation khaysatis even bulti khaysatis wanni akam bajada wajrata ganamun immo duga especially namoota tidatu yero rakko yero balina magara jiran jette namoota ganamu jechuun nama sidootin ganamu jechuun akka namni ati jaalatu jaartin kan te cheats irra godhu fedingi sayin garaagarummaan qabu duga ilmi namaa immoo ni dogoggora wanni das joommoo namni dogoggora immoo dogongora irraa ni deebi'a wallahi murto dugaa dubbachuuf guyyaa dura ol baatee miira keessa sanas xiqqoo miira keessa galeetiin ture duga namni immoo miira keessa ni galaa saayinlee dhuga yeroo sanitti uumama dubbatamuu qabuudhaanis kan dubbate haa ta'uu dhiifama jechaadha garuu jabaadhu ammallee wanni beekuu qabdu wallahi ummanni kan kee ammallee si jaalataa si kabaja akkuma fedhe haa ta'u wanni aadaa godhachuu qabnu immoo ispeeshaalii gama keenyaan wanni aadaa godhachuu qabnu dogoggoraan hin deebi'u. Dogoggorri akka dogoggoraan hin deebine yeroo sirraa fudhachuu qabna. Sinigalee ni gaha bakka. Quba fi ajaa'ee jaanii ofirraa muran kan ofitti himuu qabna wanni keenyas. Namni dogoggoraan ni deebi'a. Taase kanaa miti maaliif namni keenya maal ammoo dadhabee beektaa? Rabbii guddaan nu ol jiru hawaa takka faayidaa nurraa hin barbaanne kama luka kanatti hin haajamne sigalee jijjiirama ilma namatti amaneeti tawbaa jecha jiru jala fide tawbaa ilmi namaa garuu sagaraa garatti ba'ateeti jijjiirama ilma namatti amanuu diddaaf amanuu fudhachuu diddaadhaaf jijjiirama nama hin qabne tawbaa jeefite akkasanii baga nuu deebite ammallee si kabajnaa si jaalannaa wallahi tadur caalatti inshaallah wajji jirraa waa takka yaadin
Kuma dabartu. Tanan yaa din wanni dabartu. dabartan Habir Adam dalate baga. akka dabarsuun isin beekaati akka dabarsuun isin beekaati waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Amurti ammoo taratan welcome miti beete baguma gammadde malee way fagoo qotte duraan asuma jirta. Baro dengedda nu qabbaneesse baro fayyaadde dengedda nu aaree jiru gunte aaru jiru. Diga. Hundi keessa habir naa galateeffadha. Adam dalate namni jaamu kun dhugumaan nuuf dhalate nama nu dhalate. Namni kun ulamaa isin agartan san harka guyyaa bakka an jiru barbaadee bilbila kiyya barbaadee fi immoo biyya keessa hin jiru. Nuuf qoraaniti akka Harargeetti akka Tiimraabsatti Maadagaasikarii qabnu isinillee hundi keessan fooloo godhaanii please nama kan goofadha gaafa rakkootu isinii ta'a ani gaafa Murtii kiyya galatoomi namni guyyaan namni wal qabu ogguma hanga wal qaba namni beekte. Hoggaa wal hin qabne itti dhiiseetu waliin karaa feete deema akka feete ta'e waliin ja'a. Ammoo Ogguu takka uummanni kun akkana jaalatu ilaaluu barbaada. Ogguu takka qofa namni afumaa fi wayii taa'ee na ilaalu jiraami. Badoon already nama beekamee ni beekanii. Duula Adam jiru kana gartuu qaawwantu keessa fooloo godha. anumarraa eegale aturraa eegale naan hin jettu kun anu amman godhe. Silaa'uu bara kana nama beekameetti beekama malee beekaan hin beekamu. Kan Adam dalate hin dalatoomii qofa jechuun miti dhimma kiyyaan malee isaa qabatee harkaa qabaa. Isaatu lamaa isa hundi dubbisee isaatu waan sanii godhee akka bakka jiru bilbilallee jalaan kaasuu dide namoota gurguddaa sanii isaan na barbaadee baasee akkan isaanii wal argee rakkoo sanillee agartanii rakkoo gabaa amantii dhiyyaatiin jechoota kan dubbadeen jechaan amantii keessaa namni egaa bahee saniif waan san hunda kanaa godhe isaa hundi keessan bakka takkaa yoo na jaalattan yoo na jaalattan Adam kana fooloo naa godhaani maaliif wanni inni dubbatu waan inni badhaama miidiyaattillee ogeessa miidiyaati abbaa seeraati hundi keessan bakka takkaa fooloo naa godhaa tarii nama yoo na dhabdan isa gaafachuu dandeessanii as jiraatanii nama yeroo rakkooti namni kun wallaahi naa godhaa waan isin jee naa gootaniin beekaa hawaasan isin jaaladhu isin kabaju isin boonu isin mataa ol qabatu waa malee akkatti Harargee jee citeenaaf ni beeka an kaba baane wallaahi billah takkaatillee homaatiin isin hin beeku. murtii kiyya hedduu galatoomi wallahi hedduu galatoomi bara nuusi galatoofachuu qaba bara ati nu kabajuun ta'e bara waan sabaataati wallahi namni miira ta'e oguu jiru mataa ifiitiifuu namni ifi ajajamuun waan danda'amu bira kutteeti ifi ajajamuu dhabde ammoo nuti gaa obbolummaan si qabnaan dhiigaan si qabnaan numa kanaa'uu dhageessee tumaa'uu yeroo sanitti deebuun kee si galatoonfannuu qaba bara si galatoonfannu malee nuti dirqamuma nurra jiru goone waan goonu obboleessa keenya sila akkam goona kibra dirqamuma waan dirqamuma jiru goone malee waan addaatii miti. Kuma takkaan isinirraa fedha nama kuma takka iddoo wallahi duraan ummatuma keenya kana duraan hanga tokko ummata keenya kana hogguma rakkoo qabu oleen jeetiin hedduu ummata keenya hundi jee hundi keessan fooloo naa godha. Niin gammade moo wallahi hedduu gammade namni hogguu gartee wanni kanaa dhufte gamaa gamanaan laalu qaba namni. Fakkeenyaaf obboleessa keenya Hamzaanis amma anneen gadda guyyoonni dhufee itti haasofan namnummaan keenya tasgabbaa'ee qabbanaa'ee deemuu qaba beekte. Fakkeenyaaf gaafa duru obbaa gartee reetii sun yoo reen gartee uruu namaa seente asiitichi fiinaan reen keessa biitii kanaa isa deebifta ree abbaa uruu si dhuba soota keessa ariitu. Suuta irraa jecha kutteeti suuta sossobdee faas deebifta malee namni obboo gartee namni maal taati eega maal taatee maaltu sirraa irruudhaa akkam taate jedheetti namni walitti dhiyaatee wal gaafata amma deengadda wanni gartee dubbiin nu barsiifte wal quba qabaachuu keenya suuraa gartee iPhone hin kaanaami suuraa iPhone taa laalee namni keenya gartee laayikii fi kanaa wal bira kutuu malee jireenya akkamitti jirraa jiru jireenya namni keenya waliin gaafatu wannummaan itti artistoota keenyaa fi hayyootaa fi nama guddaan hundumaa eeguma du'an booda gartee seenaa isaanii inni ooriinu kitaaba isaan barreessan gartee bakka itti bu'een beeyne karoomnitti rooba walitti qabnu hogguu dargaggeessaa tana osoo namni humna qabu tana carraa walii banee karaarra wal kaa'ee waliin dalasiisu amma gaataleen guddaa tanarraa waa barannee inshallah taala karaa deebileeti yaada murtii wallahi hedduu galatoomii jabaadhu bada hojii hedduu galatoomii obboleeyyan keenya warra jirtanillee na hordofuu keessanii hedduu galatoomaadha. Homaa hin galatoomaa. Hadi baafurtu fooloo godhanii namni kunillee hundi qabaate Adam dhalate kajoo kana fooloo godhanii bado nama kana waan hin jaalladhu waa malee jiruutti hin jiru nama itaa miree badhaasa. Yaa dhugaa miti anamma isa duubaa hin beekaa wallahi Adam. Isuma biratti nama garee teenya tatiin raabsaa inni ittiin qoosnu ittiin taphannu sun jalqaba nu banee akka adeegee ta'e seeraati waa'ee jimaa irratti nama immoo
عادي دمي أفر almost 24/7 nama dadhabaatii jiru gaafa wantaan hawaasa keenya Harargeedhaa magaalaa Finfinnee irra keessa gaggeeffamtu especially gaafa as jiru san kitaaba Jaarraa Abbaa Gadaa kitaaba Elamoo Galtuu bakka hundee wali qabaa fi hundee isaa fi ati waan kanaa hundaatu isaa hedduu waan hin qabu. Mallee ni obboleessa keenya kana akkuma dhageessan gariin isaanii ni beekanii hedduun ni beekan jedhee yaada. Adam wallahi Raja tagar ragu TV so boleh sebenarnya kan akarat dia sudah pasti tetap hunda. Aku itu kalau tu. Dua maka umat itu dah kan kalau tu sini cukup ada aku. Itu kalau tu mah wallahi itu senjata dah. Gero itu wang akan nama ganda. Atau kota kan aku kata kata kira. Ini tsunami tu berarti kubah tahu tidak ni tanah boleh jadi tsunami wang berarti mesti. Baratamu kamu wallahi gabachu kamu akkamit akka wal gorsu kamu kana khadaloni ra barachu kamu male wallahi ra kana gubbarati godafi goda qabatani onafi onatti bahani wal rabsu san daloni ra barachu kamu gehe bakka rogni sun jiramu kamu rogo wal barba abadan rogo wal yadutti abadan san kallu min qabnu caa namni tumfaati yake namni garte ganda bi kana wonta gore ifuma kaise deme hayyuu fakkeessee namni gartee hayyuu kan ta'innis deemuu tan hundatti hin dhiibnu beeka do'amata meeqa waan kana lafa jalatti fi bakka aksesii qabu hundatti warra mootummaa keessa jiru warra ala jiru warra qabsaa hunda isaaniitu ummanni kun akka keessa jiru kana laalaadha rakkoo jimaa isaanii akkatti jiran laalaa barnootaan bakka ummanni kun jiru laalaa bu'uuraalee misoomaatiin bakka jiran laalaa siyaasa keessatti hirmaannaa isaan godhan laalaa miidiyaa hawaasaa kanarratti namni gartee karan taane deemu jiru akkan taane keessa jiru laalaa ummanni kun akkanatti yoo dirree tanarratti hafe amma namni jaji nu godha beekanu namni naannoo biraa akka biraa fakkeenyaaf nama keenya hanga tokko laalee ijoollee hanga takka laaleetuma akkana namni keenya hundi jira. Namni ammoo akkuma gartee waan takka takka shan gartee hanga humna qabdutti wal gubbaa tetteessi tagartee irra ulfaattu jala teessi namni keenya namni gartee waa bira jiran sooshaal miidiyaa kana gubbaarra hin jiru fayyadamuus namoota hin beekne hedduudha. Kun ammoo jibbeetii dhiise wanni kun waan nama jee. Dirqamnee tuma an amma gaafa murtiin ni beeka zamana dheeraa dura ol beekna gaafa inni gama feesbuukaa kanatti dura hunda famous lafarraati dhageetuma maal nama gooti follow godha nam gooli follow godha jiru abo waan nama dhiime sakatti ila akka garuu wani dogongora kataate no badde maaliif akkuma namni lafarratti gartee nama wajji wal baree dhaamsa barfachuu barbaadutti fakkeenyaaf oggaa beeyis tokko dubbisan maayikii fayyadaman bar fudhataniiti gartee san malallabanii dhageessan amma miidiyaan hawaasaa akkasii beekadhu miidiyaan hawaasaa akkasii amma gartee lakkumaati hordoftoota heddumeeffattuuni dhaamsa kee tokko nama dhageessuu dandeessi addunyaatti dhageessuu dandeessi waan taphatanii miti miidiyaan hawaasaa kun ammaan tana biizinsaas ta'ee gartee namni addunyaan tun tireet gootii bars footoo maxxansitee viidiyoo maxxansitee irraa maallaqa gala laayikii maal irraa maallaqa gala wooma gaarii qofarrattuu yoo investi goote milkaa'uu dandeenya jechuun manni kun amma uummanni gama keenyaa kun gartee miidiyaa irrattis amma aaduma keenyaa fi mee aadumaa fi amantiidhaa fi akkaatuma uummata keessa jiru dhugaa jirtu namni ol baasee gartee dalagu jiru miidiyaa irratti numa laalla. Namuu gartee kanuma qilleensii kanuma laayikii harkatuuf kanuma folloo fiduuf kanuma kanatti deemu jira malee silaa gartee dhugaa jirtu sun ol baafne daranuu gartee hordoftootaa fi eenyummaa uummata keenyaa kanas addunyaa beekna hedduu galatoomaa walaayi namuu garuu eegamuun tunuu waa takkaan amma akkamitti yaada isteepii takka deemee jira uummanni keenya. Feemasa ni qabna nama gartee sooshaal miidiyaa ni qabna isteepii takka tun isteepii takka ittiin nu haftu haruma gartee yoo dogongorra jiraatan karaa sirriitti deebisu gabaabduu jechuudha. Kanaaf gartee hedduu galatoomaa si hundinuu wallahi badhaadhu jabaadhaadha. Hedduun galatoomaa. Hedduu galatoomaa wallahi. Asumaanuu oggu takka asumaanuu waan jettee dhage obboleettii teenya tanaattu dhaloota gandummaa na doochee isiin jennaaniin ol galche gandummaa waan ajaa'ibaa ta'u murtee dubbii tanarratti yaadaanumaa kanachuu deemu jettee haa teessuu seenaa baga nagaan dhufte duraan dursee waan takkan himuu fedha especially warroota Harargeen dhiisaa bu'aa afaanumaan malee murteessuu dandeessu warra jettu sanii fi gandummaa warra joosaniif hin dhaamsa qaba. Sunis maal seeta? Tokko duraan dursee Harargeen dhiisi murteessuun beetu warra joosan wanni akka jechatti irra deddeebi'amee jiru makmaaksa ta'eef. Makmaaksa sun immoo gochatti jijjiiramaa dhufu. Wanni of eeggannoo godhamuu qabu. Sirriitti waliigala hawaasa sirriitti waliigalu yoo gama aartiitiinis hawaasa jiruuf jireenyi isaadhaa aartiitii yoo gama diinagdeetiinis hawaasa dalagatee jiraatu sinii galee hirmaannaa hunda keessatti hawaasa hirmaatee jiraatu. Kun immoo waa takka addunyaa irratti soo karaa lan taate naannoo fi waan irratti
waan kun hafuu qaba jeeti yaada si galee gandummaa kajoo immoo waan takkaa jira arraan tana obboleessi keenya aadan Anna gaafachuu barbaadde. ni gaafatti koy obboleessi keenya arraan tana boorurra obsi haasa murtii maal isanii haasoo amma dhuftee misii ni gaafattanii obsaare ay gandummaa kajaamu yoonan ganda kiyya keessa dhaabbadhee kabiraa ka tuqute si galee arra immoo qooda aadam qabu qooda aadam himee arraan tana bar seenaa keessattis arraan tanas qoodni aadam kana ture kiyyas kana ture si galee ka isaa osoo dheessine kiyya qofti waan aadam hin godhin kan qoftiin godhee ka jiraatu taate san himachuun is not gandummaa family wanni beekamu qabu kun gandummaa miti addunyaan akkasitti seenaa irratti qooda walii haa tarkaanfachaati seenaa haaroo galmeessuudhaaf as dhiyeeffatu si galee namni gandummaadhaa miti gandummaa kajaamu yoo ati ta'ee fi faarfattee tanamaatu taate tanamaatiif osoo qoodan keenya garuu ta'e qofoo ka faarfattu taate sun gandummaa guddoo kanaafuu gandummaan maal akka ta'e sirriitti adda baafachuu qaba seenaa Wayii. dubbachuu ni dandeessaa maa murtee gaafa dubartu Maal na gaafate? No gaafii guddaa irraan qabu komantii isii dubbiseetiin ol galchi. Dhaloota gandummaan sammuu hadoocheessa jette san eenyu baantaa akkamitti maaliif immoo? Situ waa malee Harargee kiyyan jedhu jette waa malee Oromoon jedhu yoo jette maal rakkoo qaba? Ani Harargee qoy namni akka hin dubbatina hundi keessaa mutu godhadha. Ani Harargee irraan dhaladhe moo eenyu baay'een dhaladhe? Harargee irraa dhaladhu shawaarraa dhaladhu garuu immoo Oromoo kiyya yoo jette maal rakkoo qaba? Yeroo baay'ee Harargee Oromummaa kiyya dura Harargummaa kiyyaatti jira. No more Harargee? Yes. Beekumsa kamiin akkana jette garuu? No jechuun Harargee ganda kee qofa osoo hin taane. Gaafiin si gaafadhe naa deebisuudhaaf qophiidhaati. Qophiidha. Okay. Ayyee mutu godhadhu na dhaggeeffadhu. Seenaan intala dhaloota maybe yookaan Wallagga ta'uu dandeessa yookaan Shawaa yookaan bakka tokko ta'uu dandeessa. Magaalaa Finfinnee jiraatta hasiin jedhu. Maatiin kee immoo naannoo ati dhalatte san jiraata. Amantiin kee kiristaanas haa ta'u musliima yeroo ayyaanni wayii tokko gahe ayyaana san eessatti dabarsita? Gaafii kana sirnaan na deebisi. Bakkuma jirutti hin dabarsa. Okay, bakkuma jirtu sanii dabarsitaa? Okay, maatii irraa dhalatte hin qabdu jechuudha. Barandara dhalatte yookaan bunnaa beetii dhalatte yookaan immoo abbaa malee dhalatte. Afaan biraan haasa'iin qaba waan biraan haasa'iin. Yaa akhi gabbu'eesh qalbii gabbu'e bu'e gad naal xiizak bu'e gad wushaa. Isi. No, ni kijibdi kaa ni kijibdi. Jechuun gaafuma gaafattee osoo sirriitti hin beektu. Waan inni gaafadhe. Gaafuma gaafattee osoo sirriitti hin beektu. Laal dhaggeeffadhu waan inni ani ibsuu barbaade. Gaafii fi gaafattee hin beektu taasisii. Ifuun beektu. Ifuun beektu. Osoo murtiin taane. Ifuun beektu jasbaan osoo maatii kee taane. Osoo adeeman kee obboleeyyan kee taane. Ganda keessa hin taane. Aanaan taane. Aradaan taane. Guddinaan taane eessatti hin jiru namni wanni akkasii. Dhaggeeffadhu naa si hima. Namni tokko Harargee dhalate yookaan Wallagga dhalate yookaan Gujii dhalate Finfinnee keessa jiraatu gaafa ayyaanni amantaa isaa tokko ga'u bakka maatiin isaa dhaloonni isaa manni itti barumsa itti barate maatii fi ollaan jiru san deemee dabarsa. Maaliif namni sun waan gandummaa qabuu fi lakki hawaasa keessaa dhalate. Okay, akka amantaa Islaamaattiin isinii himaa na dhaggeeffadha. Hundi keessan koppiliin godhaa na dhaggeeffadha. Ani amantaa Islaamaa beekeetii miti hagam baradhee isinii himuuf magaan dhageeffi dubbisi. Haga sareen dhalte beeloyte ollaa kee jirtu hajjiin sirraa qeebalamtu jechuun maal jechuu gandummaa quraana irraa barree bar laal akkas jaa badoo ni dhagama sagaleen kiyya Adam ni dhagama na dhaga'u jirtani warni gina fedhe ture dhaggeeffadha. Namni tokko eeshi dhaggeeffadha. Haqa aalii, haqa ollaa, haqa firaa, haqa maatii jeemire waan rabbii keessatti. Haqa aalii, haqa ollaa, haqa firaa. Wanni kennattuu Qoy maal jechuun fakkeenyaaf osoon ummaatiyyaaf uffata irraa hin jijjiirin mana citaa irraa qorqoorrootti hin jijjiirin jireenya gaarii agartee akka isiin hin laffaane hin godhinin Oromoo jeetiin deemee haadha biraa
gartee bakka biraa jirtu godhaa sun oromummaa tokkos tajaajilamo islaamummaa moo kiristaanummaa moo eenyu tokkos tajaajila gaafii xiyyaa beeka dhufun. Mee dhageessa barni amantii miti. Amma Oromoo jechuun tun isummaanuu gandummaa miti mee Oromoo jechuun gandummaadha malee matummaan ishiitu. Ini dhaga'ama sagaleen kiyya yoo isin dhaga'amu jiraatu. Adabbii na fidee ture deegaa na dhaggeeffadha. Akka barbaadan tiktookii miti waan barbaadan godha rakkoon qabu garuu miliyoona 60 yoo miliyoona 20 argeen taate miliyoona 20 saniin tu Oromoodha anaaf. Hundi keessan qophiileen godhamee bakka takka. Harargee jechuun yoo kanama aarsatee namni abbaan fedhe haaruu mirga isaati ani humaan goone ganda namaan tuyne nama if jaalateetu yoon inni if jaalatee bareedee uffadhee qulqullaa'ee mul'adhee xaahara ta'een aadamna argaa na jaalata obboleessa kiyyaa. Osoo mana keessan xaragatiin lakkii gabbee barandaa xaragadhaa na argaadha sun. Alaboon tan bifa laalteen quufni jeesee adii isaa bigaaf tokko. Waan akkasiiti. Waan hin jeesii mun qabaadam hunu akka dhaloota akkanaa kana jirre waan ati dubbatte hoggaa ati garaa jee warra dubbifatu wajji. Oromoo hogguu jettu isummaan tunuu amma gandummaadha. Yoo maaliif Afrikaan jenne Itoophiyaa maaliif hin jenne isin tun Afrikaa bahaa maaliif hin jenne akkana deemti beekadhu namu bakka irraa ka'uu qaba bakka deema addunyaa guutuun akkasuma addunyaan tu walitti dhufteeti gamtaa addunyaadhaa ijaarratte mootummoota tokkummaa. Assalaamu alaikum. Please waa'ee Oromootun namoota isni dabri amma dabruu deemuu fi haganaa dabruuf kan dhufuuf illee hin galle ittuma dhiisinu waa'ee teenyita amantii fi torbee kana turatti deebi'a. Jiddaa tiraavel ejersi namni jiru kuni halkan sadii isin hunda dura nama dhaqqabe halkan sadii jechuun naa dhaqqabe kan jiru nama natti erguudhaan yaadaan na bira dhaabbatuudhaan na gorsuudhaan. Maashaallah. Sarara waa hunda. Obboleessi keenya kun akka dubbatuun fedha carraan kanaaf daqiiqaa 3. Kaniif. Nulago jiddaa ta'e. Miyuutirra jira. Miyuutirraa kaafatee yoo dubbachuu dandeef akka dubbatuuf hin carraa kannee fi maybe hin harka hin dubbanne. Aboon Harargee hoggaa jennu ganda amaarri isaa wallaahi billaahi dillaahi kakatu keessa dhufnee barboo hayi martoo martifatee amaarri isaa gartee amantiin kiristaanaa wallaahi billaahi watillaahi jedhu aboo iblis kaajoo keessa dhufnee. Amaarri keenya ni soomana bara salaata fa'a yoon salaanne malee.